Qondaalli adda bilisummaa Oromoo obbo Battee Urgeessaa torban darbe keessa qaamolee nageenyaan to'annoo jala oolfamuun isaanii dhaga'ameera. Kana dura waggaa lamaaf murteesseera malee mana hidhaa akka turan obbo Batteen sababa rakkoo fayyaan hidhaatii hiikaman. Dubbi himaan ABO obbo Lammii Gammachuu akka BBC'tti himanitti obbo Batteen maaliif akka to'annoo jala oolfaman ammatti ifamiti. Firaafolii Dhugaasaatu dubbise. Kamisa gaafa 22dha. Waltajjii gumii waloo jaarmiyaalee siyaasaa kan jaarmiyaaleen 16 keessatti qooda fudhatan anis jaalbatteen adda bilisummaa Oromoo ABO'dhaan bakka buunee warri kaan immoo jaarmiyaalee adda addaa bakka bu'anii waltajjii sanarra turre. Sa'aatii booda sa'aatii 2ttidha kan waltajjii sanarraati kan baane walirraa adda baane. Eegii walirraa adda baane booda naannoo sa'aatii 4 wayitti 10 Itoophiyaa jechuudha. Sanatti kan qabamuu isaa dhageenye boolee toora Skylight'tti akka qabamee dhageenye. Eenyutu to'annoo jala isaan oolche? Hamma sa'aatii amma kanan dubbataa jirutti kan qaamni to'annoo jala isaan oolche qaama nageenyaa jedhamuudhaan addatti poolisii federaalaa haa ta'u poolisii Finfinnee haa ta'u eenyummaan qaama isaanii to'ate kanaa nun adda hin baafan. Kaleessallee qaamaan deemee dubbisuuera bakka inni itti hidhamee to'atamee jiru sana. Eessattidha jiru? Fageenya kan inni to'atamee jiru qajeelcha poolisaa kutaa bulchiinsa boolee naannoo Garjii Ambassaa Garaaj jedhamuun beekamudha kan inni jiru. Kana waliin wal qabatee fageenya meetira 50 hanga 30 kan ta'udha fageenyi namaa fi namni mana sana keessatti hidhamee jiru kan waliin ittisuu danda'u. Sirnaan wal duukaa dubbachuu rakkisaa ture. Garuu jechoota gaggabaabaa fageenya irraati inni dhaga'uu ani danda'e tokko waan uffatee fi yookiin achi keessa turuudhaaf isaa ta'u akka rakkisee jiru naa hime. Inni lammaffaa qabamuunsaa toora boolee ta'uusaa naa mirkaneessee irra deebi'ee. Sanaa booda mana murtii nu dhiyeessaniiru. Wiixataa hanga jimaataatti dhiifamee sanbata duraa dhaddacha dhiyaachuu isaanii mirkaneessine jechuudha isumarraati. Himata maaliin dhiyaatanii mana murtiitti? Himata maaliin himatamte kan jedhuufillee himata qulqulluu kana jedhu ifatti dhaga'uu hin dandeenyaani. Innis immoo mana murtii nageessanii jechuudhaan addatti himata kanaan hin himatame waan jedhe fagoorraa waan tureef sirnaan wal dhaga'uu hin dandeenye. Ammas waan sadeeffaa irratti dhaga'e gaafa Maarchi 1 akka beellamni biraa qabamee jiru naaf hime jechuudha. Abukaatoonni isaaniin bakka bu'ee wajjin dhiyaateen jiru jechaadha. Abukaatoon hin jiru. Poolisiin wanta isinitti himeen qabu himata kanaan to'annoo jala oolan jechuun isinittis haa ta'u maatiitti waan himan hin qaban jechuudha. Eeyyee sa'aatii booda kana gaafanne akka bira kaa'e nama qaamni isaan bira kaa'e akka jirutti gammaatti qaama achi keewwate amma ammaatti isaan hin beekan jechuudha. Mee obbo Battee kan jaalbatteen dhiyeenyadha siminiire kan mana hidhaatii sababa fayyaatiin kan isaanii ba'anii haalli fayyaa isaanii immoo akkamii fooyyee qabamoo akkami amma immoo yaaddoon jira? Waggaa 2 oliif mana hidhaa keessa turtii ture miidhaa sarara ga'een hanga hammaatti qoricha inni dhaabbataadhaan fudhataa jiru jira kan dhibee mana hidhaa keessatti mudateen haadhi warraa isaanii qoricha kanallee geessanii kennaniifuu fi ammas fayyaansaa yaaddoodha. Bitootessa tokkotti beellama kennaniiru jettanii yeroo sanatti tarii abukaatoon gama keessaniin ramadamuuf yookaan gara dhuunfaatiinis isaanii wajjin bakka bu'ee mana murtiitti dhiyaatu hin jiraataa? Sanaaf irratti hojjetaa kan jirudha dhaabni. San qofallee tirree miti hin taane dhaabbilee kanneen akka boordii filannoo, Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa, gumii waloo jaarmiyaalee siyaasaa kan Finfinnee fi kanneen biroo hunda isaaniifiyyuu iyyata galchinee jirra. Abukaatoon immoo ni dhiyaatu. Uffanni xiyyaaraa Dambidolloo hojii eegaleera. Balaliin xiyyaaraas waggaa 6 erga adda citee ture booda yeroo jalqabaaf har'a hojii jalqabeera. Jalqabbii kanaan balaliin kataasifamu torbanitti guyyoota 3 wiixata roobiif jimaata akka ta'e biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa beekseera. Sirna daandii qilleensa kan hojii eegalsiisuu irratti harmee artistii beekamaa Eebbisaa Addunyaa dabalate namoonni hedduun xiyyaara jalqabaan gara magaalaa Dambidolloo imalaniiru. Namoota garas imalan keessaa tokko kataate ambaasaadar duraanii turizimii Oromiyaa Haliimaa Abdushakuur Dambidolloo irraa bilbilaan dubbiseen ture. Baay'ee nama gammachiisa. Balalii seena qabeessa waggaa 6 addaan kutamee kan ture amma deebi'ee eegale. Kun immoo kan agarsiisu tasgabbii nageenya hawaasni kun buuseetiin jiruu fi nageenya dhufaa jiru kanaaf fedha hawaasaa waan agarsiisudha. Baay'ee nama gammachiisa. Jalqaba yeroo deemtanii Dambidolloo yeroo qubattan miirri hawaasaa akkam ture? Haalli Dambidolloo jiru maal fakkaata ture?
Miirri hawaasaa baay'ee namatti tola. Namoota gama kiyyaan kanaan dura Dambidolloo dhufee hin beeku hageeqaan gara hojii kanatti dhufee booda haalli nageenyaa tasgabba'aa hin turre. Kanaafuu carraa Wallagga daawwachuun arganne carraa garaa dhufuun arganne waan tureef amma nuufis carraa bal'aadha. Nageenyi kun akkanatti yoo dhufe hojii keenyas asumatti dandeenya. Hawaasni iyyuu akkanatti yoo darbuusaa waan baay'ee nama gammachiisu. Namni dhimma imerjensiidhaaf gara Finfinnee deemuu barbaade akkasumas dhufuu barbaade waan hedduu salphisaa waan hedduu waliif fiduu danda'a hawaasaafis waan gaariidha. Amma gara Wallaggaa yeroo imalan keessaa'u gara Dambidolloo imaluun nageenyi isaa nama sodaachisa jedhanii namoonni baay'ee haasa'aa turanii akkam ture karaan sa'aatii hagamfaa imaltan? Imalli sa'aatii tokkoo ture balalii sa'a tokkooti. Hundi keenya sodaan qabnu ture uummata keenya bira dhufaa jira waan ta'eef waggoota hedduu namni dhufuu hin danda'in kan dhufes jira. Fakkeenyaaf haadha qabsaawaa eebbisaa addunyaatti nu duukachanii harmeen isaanii namoota guddaa hedduu nufaan nu duukachanii baay'ee nama gammachiisaa yoo as kennummoo hawaasni akka gaarii nutti himatee baay'ee gammadee jira gammachiisaaf laayitiin kamiyyuu akka na gammachiisee hin beeku baay'ee gammadee. Hayyee ulfaadhu amma atii fi namoonni akka keetii Oromiyaa beeksisuu keessatti baay'ee hojjechaa turtanii gara Wallaggaa kana gara Dambidolloo keessumaa imalanii beeksisuun kanaan duran baratamne turre carraan kun Oromiyaa beeksisuu keessatti hagam fayyada jettaa gara fuulduraatti karoorrisin gara sana imaluuf qabdan amma waan fooyya'e sitti fakkaata akkamitti ilaalta? Dhugaa dubbachuuf akka nama Oromiyaa beeksisuu irratti hojjetaa jirus ta'ee akka dhaabbata keenyaattis bilisuu Oromiyaattis wanni qaamni tokko waan nurraa hidhatee nutti dhagahamaa ture naannoo kan dhufnee beeksisuu dhabu kennaaf kan akka dhaabbii dalal qabeenyi garaagaraa jiraatu waa'ee Wallaggaatti himu. Kana wanti dhufnee beeksisuu nu dhoowwee osoo keessi keenya deebatu dhimma nageenyaa ture. Kun immoo akka tasgabbaa'ee yoo itti fufee qabeenya naannoo kun qabu wanni nu beeksisuu dhabnee hin jiru. Nageenyi tasgabbiin uummata keenyaaf jecha akkanumatti nu hafuuf jennee gaafannaa. Hayyee baay'ee ulfaadhu Haliimaa. Hayyee galatoomii. Ambaasaaddarri Turizimii Oromiyaa yeroo ammaa baallii harkaa qabdu Mahidar Fiqaaduu imaltoota keessaa tokko turte. Imalli qilleensaa kun eegaluun kutaa Oromiyaa gara lixaa beeksisuu keessatti guddoo gumaacha jette. Mirri keenyas mirri hawaasaaf baay'ee nama gammachiisaa ture dhugaa dubbachuudha. Hawaasni kun nageenya guddina akkamitti fedha isaa keessa akka jiru nutti agarsiiseera. Gama turizimiitiin gama biyya guddisuun illee xiyyaarri kun eegalamuun isaa balaliin xiyyaarri kun eegalamuun isaa jijjiirama guddaa akka fidu amananii wanta turaniif baay'ee gammadanii turanii mirri isaanis baay'ee nama gammachiisaa ture. Gama keenyaatiin immoo akka seektarii turizimii keessa akka hojjetu turizimii keenya yookiin turizimii naannoo keenyaa tarkaanfii tokko gara fuulduratti ceesisuu akka danda'u waan nuti itti amanneef baay'ee gammanneerra gammachuu guddaas nutti dhaga'ame dhugaa dubbachuudha. Hayyee atamma baalliin sirka jiraa miis turizimii Oromiyaati hojimanee guddaa harkaa qabdaa Oromiyaa kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessa garee kee wajjiniin deemtee beeksisuudhaaf hojimaneen yookiin immoo hojiin isaa sirka jira carraa akkamii siif bana amma gara kutaalee Oromiyaa gara lixaa kana deemanii beeksisuu keessatti xiyyaarri kun gara Dambidolloo eegaluunsaa carraa akkamii bana? Oromiyaa keessa naannoon godinni Wallaggaan kun qabeenya guddaa poteenshaalii guddaa of keessaa qaba. Kun immoo sirriitti ittiin hojjetamne. Xiyyaarri balali'aan kun banamuun isaa eegalamuun isaa jijjiirama guddaa nuuf fida. Akkuma seenee turistoonni adda addaa naannoo kana dhufanii akka daawwatan taasisa. Komfortabilii ta'anii yeroo barbaadanitti dafanii ga'uu yookiin immoo gara daldalatti illee ta'uu danda'a. Gama adda addaatiin nu tajaajila jechuudha. Kunis immoo tattaaffii keenya yookiin immoo karoora nuti qabanne sana gara fuulduratti sirriitti akka nuuf deemsisu nuuf taasisa. Nuuf carraa guddaa nuuf uumaan jedheen amana. Akka ambaasaaddariin turizimii Oromiyaa kan baran ammoo yeroo kiyyatti waan akkasiin kun eegalamuun isaa baay'ee gammachuu natti uumeera. Waggaa 3 kana darbee keessa hojiin baay'ee gama Wallaggaa kana irratti hojjetamnee ture. Kun garuu carraa guddaa nuuf baneera jechuudha. Godina yookiin naannoo Wallaggaa gara qeellam Wallaggaa kana hojii gurguddaawwan turizimii irratti akka hojjennu taasisa jedheen amana. Namoota xiyyaara jalqabaan gara magaalaa Dambidolloo imalan keessaa tokko kataate gaazexeessituu Masarat Dhaabaa suuraan harmee artist Eebbisaa Addunyaa waliin buufata xiyyaaraa Dambidollootti kaate miidiyaa hawaasummaa irratti guddoo qoodamaa ture. Masarat imalli maal akka fakkaatuu fi miira uummataa achi ture magaalaa Dambidolloo irraa akkanaan nutti himteetti. Harmeen Eebbisaa wal quba qabna. Inni kubbatan ture Finfinneetti yaalamanii ji'a jahaaf gara Finfinnee turanii akka carraa ta'e immoo isaan gara dhufuuf turanii imalichi jalqabnaan yuunivarsiitiin Dambidolloo tikeettii muree fi garan akka dhufan taasisanii ibsaadha. Uummatni gammachuu addaa qaba. Kennaa bunaatiin hunda gammachiisanii bunaan beekama magaalaa Dambidolloonni isaan warqee badhaasanii warra kanarratti hojjetan warqee badhaasanii gammachuutiin keessummoota isaanii simatanii namni baay'een Wallaggaa laaluu osoo barbaadu garuu
haalichi nageenyaa kan ta'e jaala kan odeeffamu akka namni gara nan dhufne illee wantoonni godhaman baay'eetu jira. Imalli akkam ture mee yeroo hagamii fudhatee gatiin tikeetii fa'aa hagamii gaafa